Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii guyyaa har'aa kanaa kan nuti wajjin ilaallu Grade 11 Mathematicsii Unit 1 Relation and Faction kan jedhu paartii 2 isaati jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Yeroo darbee paartii 1 isaa wajjin ilaallee turre jechuudha. Guyyaa har'aa kana immoo Relation and Faction kan jedhu paartii 2 isaati jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Chaanaalii keenyaaf haaraa inni taatan barnoota akkasii yeroo gad lakkifamutti akkasiin gahuuf sabskraayibii gochuu akka hin irraanfanne isin jenna. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti dabarra jechuudha. Yeroo darbe egaa kan nuti irratti dhaabbannee representation of relation kan jedhu asirratti dhaabbannee turre jechuudha. Asii kaanee kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf example 7 irraa kaanee yommuu itti ilaallu relation R defined by R is equals to the order of x comma y. X is the member of real number and y is the member of real number. And y is equals to 2x. Find the domain and the range of R. Amma gaafii kana keessatti doomeeniidhaaf reenjii akka barbaannuuf nu gaafate kan inni kenne faakshinii kana jechuudha. Kanaaf amma as keessatti y is equals to 2x dha. Kan inni kenneeru y is equals to 2x dha. Yoo iddoo x kanaa lakkoofsa barbaadan gashitanii riil nambarii lakkoofsa barbaadan negatiivii haa ta'u 0 ta'u pozitiivii haa ta'u lakkoofsa kana iddoo x keessanii gaafa gashitanii kan isin argattanii gatii y keessanii riil nambariidha jechuudha kan isin argattan. Kanaafi doomeeniin isaasii doomeeniin r keenya is equals to range of r keenya wajjin wal qixxeedha. Innis riil nambariidha jechuudha. The set of real numberii ta'a. Giraafii isaa inni kaastan kanaafi giraafii kana yoo kaastanii kan inni ta'u straight line kana ta'a jechuudha. Sababiin isaa y is equals to 2x dha kun. Y is equal to 2x kana keessatti kun linear fraction dha. Linear fraction dhaaf yeroo hundumayyuu linear fraction tokkoof yeroo hundumayyuu giraafiin isaa maal ta'a? Straight line akkasii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf y interceptii fi x interceptii isaa inni baaftan y interceptiin isaa yoo iddoo x keessanii 0 bakka buustan y interceptii keessan 0 argattu. Yoo iddoo x keessan immoo x interceptii argachuudhaaf iddoo y keessan immoo yoo 0 bakka buuftan x interceptii keessanis 0 argattu jechuudha. Kanaaf iddootti kanatti 0,0 keessa darba jechuudha poointii kanarratti 0,0 keessa darba jechuudha. Kanaaf linear fraction nu ta'a. Linear fraction immoo giraafiin isaa yeroo hundumaa kana fakkaata jechuudha. Erga haala kanaan ilaallee booddee kanaafi doomeenii isaa asiinis akkas gad deema asiinis akkas achi ol deema jechuudha. Riil nambarii kanaaf ta'e jechuudha. Inni kan biraan example 8 dha. Draw the graph of the relation R given by nuun jedhee haala kanaan nu kenna. Amma faakshinota kana qabna. Y less than or equal to x plus 1 and y plus x less than or equal to 2 and find domain in the range of R. Amma faakshinota lama nu kennee y less than or equal to x plus 1 dha. Y plus x less than or equal to 2 dha kan inni nu kenne. Kan hojjechuudhaaf kan nuti goonu jalqaba maal goona? Y less than x plus 1 kan jedhu kana y is equals to x plus 1 kan jedhutti jijjiirra. Kanas maal goona? Gara kamitti jijjiirra? Y plus x is equals to 2 kan jedhutti jijjiirra jechuudha. Erga kanatti jijjiirree booddee itti fufnee maal qopheessina? Teebiliidha kan nuti qopheessuu qabna. Teebilii kana keessatti gatii x keenya randomiliidha jechuudha kan nuti fudhannu. Negatiiv 2dha kaanii yookiin 3dha kaanii fudhachuu dandeenya. Garuu negatiiv 2dha kaanii gaafa fudhannu isa kanaaf yoo jenne iddoo x keessanii negatiiv 2 gaafa gashitanii gatii y keessanii kan isin argattan negatiiv 1dha. Yoo negatiiv 1 gashitan gatii x keessanii gatii y keessanii 0dha. Yoo 0 gashitan immoo pozitiiv 1 ta'a. Yoo pozitiiv 1 gashitan 2 ta'a. Yoo 2 gashitan immoo 3 ta'a jechuudha. Haala kanaan deema. Kanaafi amma isinii asirraa kan isinirraa eegamu maalidha? Kan baasuun isinirraa eegamu maalidha? Faakshinii isa kana keessatti jechuudha. Haala kanaan teebilii qopheessuu dhiistanii maal gochuu dandeessu? Poointii tokko haala kanaan inni qabattanitti y interceptii baafattu akkasumas x interceptii baafattu.
y interceptii jechuun iddoo x hin jiru 0 bakka buufsudha. Kanas y is equals to x plus 1 jedha. Kanaaf iddoo x kootii gaafa 0 bakka buusu y meeqan argadha jechuudha? Positive 1 argadha jechuudha. Kanaafi iddootti kanatti pointiin kun maal ta'a jechuudha? Gaafa iddoo x kootii 0 bakka buusu y koo meeqan argadha? Positive 1 argadha jechuudha. Kanaaf 0,1 jira. Yookiin immoo y interceptiin koo positive 1 naa ta'a jechuudha. Positive 1 naa ta'a. Positive 1 naa ta'a. Inni kan biraan x interceptiidha. X interceptii koo immoo gaafa iddoo x iddoo y 0 gaafa bakka buusu x koo negative 1 argadha jechuudha. Kun immoo negative 1 naa ta'a. Kanaafi x interceptii fi y interceptii argadheera jechuudha. Kanas gara giraafiitti gaafa jijjiiru haala kanaan jechuudha kan nuti qopheeffannu. Iddoon kun negative 1, positive 1, positive 1, negative 1 dha. Then negative 1 x irraa gaafa negative 1 ta'u y irraa immoo 0 ta'a. Gaafa x y irraa positive 1 ta'u y irraa x irraa immoo 0 ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan haala salphaa kanaan negative 1 positive 1 iddootti kana kaa'uu dandeessu jechuudha. Kun giraafii isaati. Liinarii isaa biteef x interceptii isaa duwwaa baastanii hojjechuu dandeessu. Inni kan biraan isa kanatti gaafa deebinu isas akkasitiin hojjechuu dandeessu. X interceptiif y interceptii isaa baasuu dandeessu. X interceptiin isaa maal ta'a? Iddoo y keessanii 0 bakka buusudha. Kanas x is equals to 2 ta'a jechuudha. Y interceptii isa kanaaf immoo gaafa baaftanii iddoo x interceptii keessanii 0 bakka buusudha. Kunis immoo maal ta'a jechuudha? Positive 2 ta'a jechuudha. Y is equals to positive 2 ta'a. Kana jechuun iddoon kun positive 2 yeroo ta'u iddootti kana immoo positive 2tu jira jechuudha. Kana booddee giraafiin keenya jara kana lamaan haala kanaan wal qabsiisudha. Kana booddee erga haala kanaan kaafnee booddee amma bakka isaaniitti interceptii wal godhanii kaaniiti jechuudha kan nuti hojjennuuf. Amma maal jedha gaasirratti y less than or equal to x plus 1 jechaadha. Less than sababii jiruuf kana gajjallaadha jechuudha kan nuti dibnu asii gad dibna. Faakshinii inni kuni y is equals to x plus 1 dha. Inni kun immoo y is equals to 1 minus x dha jechuudha. Kana booddee kanaa gadi jechuudha kan nuti dibnuuf. Inni kan biraanii isa kanaaf immoo innis maal jedha y less than maal ta'a kuni y less than 2 minus x ta'a kun. Kun 2 minus x taati. 2 minus x ta'a jechuudha. Kana jechuun less thanidha sababii ta'eef kanaa gadi hin dibaaf jechuudha. Kanaa gadi hin dibaaf. Kanaaf bakki isaan itti wal tuqanii jiranii asii ka'eeti jechuudha. Pointii kanarraa ka'aniiti jechuudha kan isaan wal tuqanii jiran. Pointii kanarraa ka'aniiti kan isaan wal tuqan. Kana keessa jechuudha rileeshiniin isaa. Iddoo kanaan R jenna jechuudha. Erga rileeshiniin isaanii kana ta'e doomeenii fi reenjii isaanii argachuudhaaf pointii kanarraati jechuudha kan nuti kaa'u. Pointii kanarraati. Pointii kanarraa ka'eeti asii kan deemu gara y'itti. Garuu x isaa gaafa ilaaltanii x isaa asirra dabalaa deema asiinis dabalaa deema. Kanaaf doomeenii isaa yeroo hundumaayyuu maal ta'a jechuudha? Doomeen of R'n keenya the set of real numberii ta'a. Kanas immoo akkamittiin hin baree gatiin x kootii asirraan dabalaa deema pozitiivii irraa asirraanis gara negatiiviitti dabalaa deema jechuudha asiin gaafan gadi kaasu. Garuu isa kanarratti reenjii irratti immoo range of R koo irratti immoo maaltu ta'a jechuudha? Range of R koo irratti iddoo kanaa ka'eeti gara gadiitti kan inni deemaa jiru. Kanaaf pointiin kun immoo maal taati? Isee kan akkamittiin arganna jechuudhaaf isa kanaa fi equationii isa kanaa fi equationii kana lamaan wal qixxeessuudha jechuudha. Kanas maal goona? 2 minus x is equals to x plus 1 kan jedhu wal qixxeessina jechuudha. Kanas gaafa hojjennu 2x is equals to 3 ta'a. Over 2 yeroo itti goonutti x'n keenya 3 over 2 kan jennu kan arganna jechuudha. Kan arganna. Kan arganna. X keenya 3 over 2 erga argannee booddee dhiifama 1 over 2 dha kuni 3 over 2 osoo hin taane kuni 1 over 2 ta'a jechuudha. Dhiifama wajjin asitti 1 over 2 taati. Kana jechuun x keenya 1 over 2 ta'eera jechuudha. X keenya asitti
1/2 erga argannee waa'ee keenya argachuudhaaf immoo isa kana faakshinoota kana keessaa isa tokko keessaa 1/2 kana buufna jechuudha. Y is equals to x plus 1 kana keessanii iddoo x gootii 1/2 sanas argadhe kanan keessa buusa. Kanaanis y is equals to 1/2 plus 1 ta'a. Kanarraa kan argadhu 3/2 dha jechuudha. Kanaaf asitti 3/2 kan jettu kana argadha. Pointii kana jechuudha. Kanaaf egaa amma doomeeniin keenya riil nambariidha isiniin jedheera. Reenjiin keenya garuu maal ta'a jechuudha. Iddootti kanaa ka'a jechuudha. Asii keetii waan ta'eef kan inni gadi deemu. Pointii kanarraa keetii sababii ta'eef. Kanaaf amma gaafa ilaaltanii 3/2 gaditti gara negatiiviitti jechuudha kan inni deemaa akkuma isin argaa jirtanii gara negatiiviitti. Kanaaf maaliin godhaa negatiiv infinitii koomaa jedheetanii 3/2 jedha jechuudha. Haala kanaan kuni reenjii koo naa ta'a jechuudha. Reenjii koo naa ta'a. Kun reenjiidha jechuudha. Pointii kanarraa sababii maaliitiif inkiloozii godhe immoo jettanii leezaan ol kwaaltu sababii jedhuuf. Atuu leezaanii duwwaa ta'eeti kuni ooppenii ta'a ture jechuudha. Amma garuu leezaan ol kwaaltu sababii jedhuuf maaliin godhe jechuudha. Kilooziin intervaaliin godhe jechuudha haala kanaan. Haala kanaan hojjettu doomeeniif reenjii isaa haala kanaan baasuu dandeessu jechuudha. Itti fufnee exercise 1.3 gaafa jennu maal jedhaa? Find the domain and the range of the relation r is equals to the order of x comma y, x comma y, the member of real number and y is equals to x square nuun jedha. Kan nu gaafate doomeeniif reenjii isaa baasiidha. Ammas keessatti as keessatti inni ilaaltanii y is equals to x square nuun jedha. Kanaaf giraafii isaa inni kaastanii y is equals to x square dha. Iddoo x keessanii lakkoofsa negatiivis zeeroos positiivis yenna gashitanii kan inni ta'u maalidha yeroo hundumattiyyuu positiivii argattu jechuudha. Fakkeenyaaf negatiivii yoo argadhe bakka buuse iddoo x kana y koo kan hin argadhu positiiviidha. Yoon immoo tuu bakka buuse positiiv 4 argadha. Haaluma kanaan dabalaa deema jechuudha. Negatiivis positiivis yoon bakka buuse maal ta'a deema? Positiivii ta'a deema gatii y jechuudha. Kanaaf giraafii kana gaafa kaastanii paaraaboolaa ta'a jechuudha. Giraafiin kun haala kanaan paaraaboolikii ta'a jechuudha. Iddootti kanatti zeeroo keessa darbaa haala kanaan paaraabolikii nuu ta'a jechuudha. Paaraabolikii haala kanaan nuu ta'a. Kanaafiyyuu giraafiin kun paaraabolaa erga ta'eeti doomeenii kana baasuu dandeenya jechuudha. Yerootti hundumattiyyuu doomeeniin keenya maal ta'a? Doomeen of r keenya maal ta'a? Gara kanattis gara negatiivittis deemaa jira. Asiinis karaa positiivis deemaa jira jechuudha. Kanaaf the set of real number nuu ta'a. Reenjiin keenya garuu range of r keenya immoo gaafa barbaannu akkamitti barbaanna? Zeeroo kanarraa ka'eeti jechuudha. Gara oliitti kan inni deemaa jiru. Gara positiivitti deema jechuudha. Always. Kanaaf zeeroo koma positiiv infinitii haala kanaan godha jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Zeeroon dabalata. Zeeroodhaaf zeeroo ol ta'a. Zeeroodhaa gadi ta'uu hin danda'u jechuudha. Kana fakkaata. Exercise 1.3 gaaffii lammaffaanii maal jedhaa? Draw the graph of the relation r given by r is equals to the order of x comma y the member of real number y less than or equal to x minus 1 and y plus x greater than or equal to 3 and they find the domain and the range of r jedha. Ammas kanas akkamittiin hojjennaa? Faakshinoota lama qabnaa. Y less than or equal to x minus 1 dhaan tokko kan biraan immoo y plus x greater than or equal to 3 dha. Amma faakshinii lama qabna. Tokko isa kana dha jechuudha. Akkuma sila hojiin hojjennee gara maalitti deebisuudha inni jalqaba? Gara mallattoo equality deebisuudha. Y is equals to jedheetanii maalin godhaa? X minus 1 godha. Kanas y is equals to jedheetanii x kana gara kanatti dabarsuu ni danda'a jechuudha. 3 minus x ta'uu danda'a jechuudha kun. Faakshinii kana ergan gara kanatti deebisee maal isaaniin baafadhaa? X interceptiif y interceptii isaaniin baafadha. X interceptii isaanii gaafa baafadhu maal ta'a? X interceptii isaanii gaafa baafadhu iddoo y kana 0 bakka buusudha jechuudha. X interceptii gaafa bakka buufadhu barbaadu iddoo y kana 0 bakka buusudha. Asirraas x koo meeqan argadha jechuudha? Positive 1 argadha jechuudha. Itti fufee y interceptii immoo gaafa barbaadu y koo maal laata? Is equals to negative 1 argadha jechuudha.
kan isa kanaati inni kuni. Kan isa kanaa immoo gaafa hojjedhu maal ta'a inni kun immoo x interceptii isaa gaafa hojjedhu interceptii isaa gaafa hojjedhu maal ta'a kuni x is equals to positive 3 naa ta'a. Y interceptii isaa immoo gaafa hojjedhu y is equals to positive 3 naa ta'a jechuudha kun. Haala kanaan argadha jechuudha. Ergan x interceptii y interceptii isaa argadhee booddee gara giraafiitti hin deebisa jechuudha. Kanas gaafa giraafii kaasu haala kanaan kaasa. Then x interceptii koorraa waniin qaba iddootti kana poointii kanarra jirti tokko y interceptii koorraa negatiiv waniidha. Negatiiv waniin iddootti kana jirti. Kana booddee negatiiv waniif pozitiiv wanii ergan kaadhee booddee jara kana lamaan wal quunnamsiisuudha. Haala kanaan erga wal quunnamsiisee booddee giraafiin isaa kana ta'a jechuudha. Kan isa kamii? Kan isa kanaa jechuudha. Kanaaf iddootti kanatti y is equals to x minus 1 jedhee barreessuu ni danda'a. Kan isa kanaatti immoo gaafa darbu yeroo x'n koo positive 3 y koos is equal to 3 dha. Kana jechuun iddoo kanaa 3 gaafa ta'u asiis immoo 3 ta'a jechuudha. Kanaaf kunis immoo gaafa wal quunnamu haala kanaan wal quunnama jechuudha. Haala kanaan gaafa wal quunnamu isa kana ta'a jechuudha. Isa kanaan immoo maal jechuu danda'a? Y is equals to 3 minus x jechuu danda'a jechuudha. Kana lamaan qabna. Itti fufnee kan nuti gochuu qabnu gara kam dibna kan jedhu beekuudha jechuudha. Y less than jechaa irra isaa biteef isa kanaa fi gara kam dibaa? Gara gadii kanan diba jechuudha. Haala kanaan gara gadii kanan diba. Then inni kun immoo y greater than jechaa jira. Greater than jechuun immoo upperii kanan diba jechuudha. Gara olii kanan diba. Gara olii kanan diba jechuudha. Utuu less than ta'e immoo gara kanan diba jechuudha. Sararichaa gadi hin diban ture. Amma garuu isaa ol dibuun qaba jechuudha. Sababii greater than jedhuuf jechuudha. Kana booddee rileeshiniin keenya egaa poointii kanarraa ka'a. Lafa isaan itti wal tuqanii poointoota kana keessatti jechuudha. Rileeshiniin keenya kun asii ka'a. Kana keessatti wal tuqu jechuudha. Kana booddee ergan akkasitiin argadhee booddee maal gochuudha ta'uuf poointii kana barbaaduudha. Poointiin kun amma yeroo itti ilaaltanitti reenjiin keenya lakkoofsa barbaade ta'uu danda'a. Reenjiin keenya lakkoofsa barbaade ta'uu danda'a. Doomeeniin keenya garuu lakkoofsa barbaade ta'uu hin danda'u jechuudha. Sababiin isaa reenjiin keenya asirra dabalaa jira. Yeroo itti asirra dabalu gara pozitiiviitti dabalaa jira. Asiinis immoo deemaa jira. Asiin immoo gara negatiiviitti deemaa jira jechuudha. Garuu poointii kanarraa ka'ee gara pozitiivii duwwaatti deema. X axisirra yeroo itti ilaaltan jechuudha. X axisirra yeroo itti ilaaltan. Kanaafi poointii isii kan argachuudhaaf immoo maal godhaa? Equationii kana lamaan wal qixxeessuun qaba jechuudha. Equationii kana lamaan gaafa wal qixxeessu maal ta'a? X minus 1 is equals to 3 minus x ta'a. X gaafa walitti dabarsu 2x is equals to 4 argadha. Over 2 jedhee over 2 gaafa jedhu x komee kan argadha jechuudha. Positive 2 argadha jechuudha. Kana booddee poointittiin 2 jedhee iddoo y kootii argachuudhaaf yookiin gatii y kootii argachuudhaaf maal godhaa? 2 kananii faakshinii isa kana keessa yookiin isa kana keessa tokko keessa buuse jechuudha. Y is equals to 3 minus x dha. Y is equals to 3 minus 2 ta'a. Y is equals to positive 1 ta'a jechuudha. Kanaaf iddootti kana 2,1 argadha jechuudha. Kana booddee reenjiin koo maal ta'a? Range of R is equals to the set of real numberii ta'a jechuudha. The set of real numberii doomeeniin koo maal ta'a jechuudha? Domain of R'n koo is equals to jedheetanii 2dhaa kee gara positive infinitytti kan deemudha jechuudha. Kanaaf haala kanaan 2, positive infinity haala kanaan kaa'uu danda'a jechuudha. Haala kanaan kaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf doomeenii isaas reenjii isaas haala kanaan baasuu dandeessu jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu mata duree guyyaa har'aa inverse of relation and their graphs kan jedhu wajjin ilaalla. Inverse of relationii keessatti relationii wajjin ilaalaa turre. Relationii kana immoo inversii isaa maal ta'a? Faallaan isaa fuggisoon isaa maal ta'a? Kan jedhudha jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Kanasii activity 1.2 irraa kaanii wajjin ilaallu. Yaada wanta sanaa qabaachuudhaaf jechuudha. Consider the relation jedhee relationii R'dhaaf S kana nuu kennee R keenyaaf miseensa nuu kennee A,0, B,2, C,3, D,4 nuu jedhe.
Isa kanaaf immoo 1, isheen kun 0 ta'uu qabdi. Ishee kana 0 gootu. 0,A, 2,B, 3,C, 4,D nuun jedhe. Amma iddoo kanatti miseensa tokkoffaa ture, asitti garuu miseensa lammaffaa ta'e yookiin gatii Y ta'e, inni kun immoo gatii X ta'e jechuudha. Isa kanas gaafa dhuftanii bakka wal jijjiiran X fi Y bakka wal jijjiiraa jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan bakka wal jijjiiraa jiru. Kun egaa maal jechuu isaati? Oppositii ta'uu isaanii nutti agarsiisaa jira jechuudha. Yerootti gatiin X keenyaatiif gatii Y keenyaa bakka wal jijjiiranii inversii rileeshinii keenyaa arganna jechuudha. Fakkeenyaaf A,0 yoon jedhee kana inversii rileeshinichaa gochuudhaaf maal gochuun qaba? 0,A jechuun qaba jechuudha. Bakka X kootiif bakka Y kootiif wal jijjiiree jechuudha. Mee kallattii maan gara isaatti dabarree maal jechuu akka inni ta'e immoo wajjin ilaalla. Definition 1.2 irraa kaanee gaafa ilaallu the inverse of a relation is a relation formed by interchanging the order component of each of the ordered pair in the given relation. Maaluun jedhee inverse of relation jechuun relationii maaliif maaloon jijjiiruudhaan uumamudha. Interchanging the order componentidhaan kan uumamudha jechuudha. The order component of each of the order pairs in the given relation. Kompoonentoota nuu kenname sana bakka waliin jijjiiruudhaan kan uumamu X, Y dha. Then gaafa waliin jijjiirru kana Y, X goona jechuudha. Kanaan kan uumamu inversii rileeshinichaa nu ta'a jechuudha. That is if R is equals to X, Y. X, Y the member of real number is a relation. Kuni amma X, Y relationidhaan nuu kenname. Then the inverse of R denoted by R inverse. Haala kanaan bakka buufna jechuudha. Inversii rileeshinii keenya haala kanaan bakka buufna. Is the relation defined by R inverse is equals to R inverse of is equals to Y, X. Sila X, Y ture amma garuu Y, X. Kan hin jijjiiramne garuu lamman isaanii the set of real numberidha. X, Y is the set of real number. Haala kanaan qabatu jechuudha. Bakka isaa wal jijjiiru. Inni gatii X ture gatii Y ta'a. Inni gatii Y ture immoo gatii X ta'a jechuudha. Kanaan kan uumamu rileeshinii inverse of rileeshinii jennee waamna jechuudha. Erga haala kanaan qabannee booddee egzaampilii kitaaba keessan irra jiru gaggabaabsinee wajjin ilaallu. Let R is equals to the set of 1,3, 2,5, 3,7 nuun jedhee then find nuun jedhee haala kanaan inversii isaa barbaadu nuun jedhe. Inversii kanaa barbaaduudhaaf maal goona? R inverse is equals to jedheetanii the set of 3,1 isa kanaaf kana walii jijjiira jechuudha bakka. Koomaa kaa'ee 5,2 koomaa kaa'ee 7,3 koomaa kaa'ee 11,4 koomaa kaa'ee 23,5 jedhee haala kanaan barbaada jechuudha. Kuni rileeshinii kun nutti agarsiisa jechuudha. Gatii X kootiif gatii Y kootiin bakka walii jijjiira jechuudha. Kanaan kan argamu inversii rileeshinichaa ta'a jechuudha. Itti fufee maal jedha? For the relation R defined by the diagram find R inverse jedhee nuu kenni. Jalqaba irratti kan hojjechuudhaaf kan nuti hojjechuu qabnu maalidha? R inversii tun argatiin dura R argachuu qabna jechuudha. R argachuudhaaf immoo asirraa R keenya argachuu dandeenya. Inni jalqaba 1 koomaa jennee A jennee koomaa kaa'uu dandeenya. Itti fufnee 1 koomaa jennee C jechuu dandeenya. Koomaa keenyee 2 koomaa jennee A jechuu dandeenya. Koomaa keenyee ammas 2 koomaa jennee B jechuu dandeenya. Koomaa jennee ammasii maal jechuu dandeenya? 3 koomaa C jechuu dandeenya. Itti fufnee ammas koomaa keenyee 4 koomaa A jechuu dandeenya. Haala kanaan itti fufee jira jechuudha. Haala kanaan itti fufee deema jechuudha. Kun egaa R kooti. R inversii koo argachuudhaaf immoo maaliin godhaa? R inversii koo argachuudhaaf immoo maaliin godhaa? Bakka isaa kana waliin jijjiirudha. A koomaa 1 koomaa C koomaa 1 koomaa koomaa kaa'es gidduus A koomaa 2 koomaa B koomaa 2 koomaa C koomaa 3 koomaa A koomaa 4 kan jettuuni maal laataa jechuudha kuni R inversii koo naa dhaali jechuudha. Haala kanaan barbaaduu nan danda'a jechuudha. Itti fufee example 4 gaafa ilaalu maal ta'a example 4ni haala kanaan naa kennee R koo haala kanaan naa kenniitu R inversii barbaadi naan jedha. Kana keessatti X, Y member of real numberidha. Faakshinii naa kennu immoo faakshinii kanadha.
Kanaaf y is equals to 3x minus 5 dha kan inni naa kennu. Kan hojjechuudhaaf maalan godhaa? Kan hojjechuudhaaf maalan godhaa? Gatii x kootiif yookiin bakka x hin jiru y'n bakka buusaa. Bakka y hin jiru immoo x bakka buusa jechuudha. Kanas gaafa godhu x is equals to 3y minus 5 ta'a. Bakka isaa waliin jijjiire jechuudha. Kanaafi amma bakka waliin jijjiireera. Itti fufee hojjechuudhaaf maalan godhaa? Y kootiif solvii godha jechuudha itti fufee. Kanas gaafan godhu 5 dha kuni 5 kana gara kanatti dabarsa jechuudha. Kanasi x plus 5 ta'a is equals to 3y ta'a jechuudha kun. Kana booddee y koo qobaatti hambisuudhaaf gara lamman isaa sadiif gaafan jiru asiinis sadiif nirra y is equals to x plus 5 over 3 kuni maal ta'a? Inversii rileeshinichaa nu ta'a jechuudha. Kuni r inversii koo naa ta'a jechuudha. R inversii koo haala kanaan argachuu nan danda'a jechuudha. Kuni r inversii koo naa ta'a. Karaa salphaa haala kanaan hojjechuu dandeessu. Itti fufnee exercise 1.4 keessaa gaaffii itti aanu hojiin hojjennu maal jedha? Find the inverse of each of the following relation nuun jedhe. Tokkoffaa irratti r is equals to nuun jedhee haala kanaan elementoota isaa nu tarreessi. Kana gaafan r inversii koo barbaadu maal ta'a kuni? R inversiin koo 1,1 mataa kuni koomaa jedheetanii 4,2 jedha. Koomaa kaa'ee 9,3 ta'a kuni koomaa jedhee 16,4 ta'a jechuudha. Kun immoo koomaa jennee 25,5 argadha jechuudha. Haala kanaan argachuu hin danda'a. Kun maal koo naa ta'a jechuudha? R inversii koo naa ta'a jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lammaffaan maal jedha? R is defined by the diagram given in figure nuun jedhee fiigarii kana haala kanaan nu kennee jira. Asirraa jalqabatti kan hin barbaadu qabu R kooti. R kootiif gaafa hin barbaadu kana haala kanaan jechuudha. Negatiiwwan koomaa een jedha. Koomaa kaayetanii itti fufee 0,a mataa kuni koomaa kaayanii itti fufee maal hin barbaada? 0,b ta'a. Koomaan ka'a. Itti fufee 1,b ta'a. Koomaa kaayetanii 2,a ta'a. Itti cufeetan koomaa dhee 2,c jedha jechuudha. Kun hundumti isaanii r kooti. Zeen kan hin barbaadu qabu r inversii kooti. R inversii koo immoo argachuudhaaf kana elementoota kana bakka wal jijjiiruudha jechuudha. A koomaa negatiiv 1 koomaa a koomaa 0 koomaa b koomaa 0 koomaa jedhee b koomaa 1 jedhee a koomaa 2 jedhee koomaa kaa'ee c koomaa 2 jedhee haala kanaan barbaaduu nan danda'a jechuudha. Kun immoo r inversii koo naa ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan hojjechuu dandeessu. Itti fufnee exercise 1.4 irraa itti fufnee gaaffii sadaffaan immoo maal jedha? R koo haala kanaan naa kennee jira. Then faakshinichi y is equals to 4x plus 2 dha. Kanaaf gaafa nu jedhu akkuma ammaa gatii x kootiif gatii y kootii bakka wal jijjiiruudha. Kunis x is equals to 4y plus 2 ta'a. Then x minus 2 ta'a kuni 2 kun achi dabarte jechuudha. 4y ta'a. Y dhaaf gaafan solvii godhu x minus 2 over 4 ta'a. Kuni r inversii koo naa ta'a jechuudha. Inverse of relation koo kana naa ta'a. Haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu reenjii keenya akkasumas doomeenii inverse of relation keenya ammoo akkamittiin barbaanna kan jedhudha jechuudha. Kan nuti wajjin ilaallu doomeen and range of inversii keenya gaafa wajjin ilaallu activity 1.3 irraa kaanee wajjin ilaallu maal jedha gaafi tokkoffaan yookiin gaafichi maal jedha consider nuun jedheetu r is equals to 2,20 3,90 4,18 5,17 6,19 jedhee haala kanaan nu kennee jira. Kanaaf r inversii barbaadidha nuun jedhe. Kanaaf r inversii keenya gaafa barbaadnu r inversii is equals to kana banne 2,20 isa jedhu 20,2 goona jechuudha. Nummaa bakka wal jijjiirre itti fufnee 19,3 ta'a. Koomaa kaayetanii 18,4 ta'a. Tufee koomaa kaayee 17,5 koomaa kaayee 19,5 argadhe jechuudha. 6dha kun dhiifama. Kana booddee asirraa kan isin argattan maalidha?
domain and the range of R barbaadinu jedha. Domainiin keenya maal ta'a? Domainiin R keenya domain of R gaafa barbaadnu maal ta'a? Domain of R keenya the set of 2, 3, 4, 5, 6 nuu ta'a jechuudha. Elementoota warra jalqabaa kana hunduma isaanii naa ta'a jechuudha. Ammasitti jechuudha. Itti fufee reenjii isaa immoo gaafa barbaadu range of R gaafa barbaadu immoo range of R koo maal ta'a jechuudha. Elementoota dhumarra jiran 20, 19, 18, 17, 19 kan jettu kana taati jechuudha. Erga kana argadhee booddee itti fufee kana barbaadu sirratti immoo find domain and range of R inverse nuun jedha. Kana immoo domainii R inverse kootii gaafa barbaadu maal ta'a kuni? Inni immoo faallaa isa kana yookiin reenjii isa kana naa ta'a jechuudha. Innis 20, 19, 18, 17, 19 naa ta'a jechuudha. 19 lama jira, 19 tokkuma duwwaa fudhanna jechuudha nuti as keessatti. As keessatti lama godhee tokko duwwaa fudhachuu qabna jechuudha nuti. Kana booddee kuni domainii R inverse kootii naa ta'a. Reenjii R inverse kootii immoo gaafa barbaadu reenjiin isaa immoo maal ta'a? Range of R yoon R inverse gaafa hojjedhu inni immoo isa kana guutummaa isaa naa ta'a jechuudha. Innis 2, 3, 4, 5 fi 6 naa ta'a jechuudha. Kuni reenjii kootii inni kun immoo domainii koo naa ta'a jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan isin barbaadanii amma gaasirraa kan isin adda baafattanii domain of R koo is equals to range of R inverse koo wajjin wal qixxee kan ta'e beekuu qabdu. Akkasumas range of R koo domain of R inverse kootii wajjin akka inni wal qixxeetee beekuu danda'udha qabdu jechuudha. Konseptii jabaan as jiru konseptii makanadha jechuudha. Domain of R koo range of R inverse wajjin wal qixxeedha. Range of R koo immoo domain of R inverse kootii wajjin wal qixxeedha jechuudha. Domain and range of inverse relation keessaa tun beeni maal jedha? That is given a relation R x, y. The order of x, y is the member of real number. We have two ways of defining this R inverse. Interchange x and y in the order pair x, y and keep the relation. That is R inverse is equals to y, x. Then the order of x, y. Maal jedha? Gatii x fi gatii y keenya yeroo jalqabaatiif wal jijjiirra. Then x, y jennee memberii isaa akka inni jirutti relationship akka inni jirutti keep gochuudha. Akkuma inni jirutti dhiisuudha jechuudha. B bukkeetti keep the order pair x, y as it is and interchange the role of x and y in the relation. That is jedhee yookiin immoo order pairii akka inni jirutti x, y dhaan keenye kan nuti wal jijjiiruu dandeenyu kan biraa maalidha? Y fi x bakka wal jijjiiruu dandeenya jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Y, x jennee the relation isaanii haala kanaan bakka wal jijjiirree kaa'uu dandeenya jechuudha. Kun egaa R inverse keenyaa fi haala keenyaa kanaan barbaaduu dandeenya. Garuu kan isin dogoggoruu qabni qormaata biyyoolessaa irratti maali? R inverse keessan akkasitiin define godhee isiniif deera taanaan tokkoon isa jalqabaa kan inni orderiin isaa bakka wal jijjiiru. Tokkoon immoo relation isaaniiti kan bakka wal jijjiiru jechuudha. Malee lamman isaanii wal duukaa tokko bakka wal jijjiiruu akka hin dandeenye beekuu qabdu. Tufnee example 5 gaafa ilaallu let R is equals to -3, 2, -2, 3, -4, -1, 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8. Then find domain range of R inverse nuun jedhee domainii range R inverse barbaadu nuun jedhe. Isa dura garuu nuti kan nuti barbaaduu qabnu maalidha? R inverse dha jechuudha. R inverse gaafa barbaadnu lakkoofsuma kana jechuudha kan nuti waliin bakka jijjiirru. Inni jalqaba irratti -3, jedhee jiru kuni maal ta'uu qaba? 2, -3 ta'uu qaba jechuudha. Koomaa jennee 3, -2 jennee jechuudha. Itti fufnee koomaa keenyi 4, -1 jennee jechuudha. Koomaa keenyi 5, 0 jenna. Koomaa keenyi 6, 1 jenna. Koomaa keenyi 7, 2 jenna. Koomaa keenyi 8, 3 goona jechuudha. This is the relation. Yookiin immoo R inverse keenya domainii isaatii fi
reenjii isaa barbaaduu dandeenya. Kun R inversii kootii, kunis kan R inversii kootiiti jechuudha. Kanas gaafa hojjedhu miseensa inni jalqaba irra jiru kun hundi isaanii doomeeniin haa ta'u jechuudha. Kanaaf doomeeniin koo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kanaan argadhe jechuudha. Kun rileeshinii kooti. Itti fufee kan inni hojjedhu isa kamidha? Isa lammaffaa irra jiru. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 kan jettu kuni maal koo taate jechuudha. Kuni range of R inversii kootii naa taati jechuudha. Haala kanaan hojjettu. Itti fufnee example 6 irratti immoo maal jedha? R is equals to the order of x, y, x, y, the member of real number and y is equals to 3x plus 6 naan jedhe. A irratti kan inni gaafate find inverse of R naan jedhe. B irratti domain range of R inverse naan jedhe. Amma kana jechuudhaaf y is equals to 3x plus 6 dha kan inni naa kennu. Akkuma silaa R inversii koo argachuudhaaf maalin godha? Is equals to jedhee gatii x kootiif gatii y bakka wal jijjiirudha. X is equals to 3y plus 6 jedha jechuudha. Kanarraa maal gochuudha itti fufee gatii x kootii yookiin y koo qofaatti hambifachuudha jechuudha. 3y is equals to 6 minus 6 ta'a jechuudha kun. Then over 3 over 3. Kana booddee y is equals to 1 over 3x minus 2 argadhe jechuudha kan. Minus 2 kan jettu kanaan argadhe. Kuni R inversii koo naa ta'a jechuudha. R inversii koo erga akkasitiin argadhee booddee kun R inversii koo erga akkas ta'ee booddee doomeeniidhaa fi reenjii R inversii kootii kan argachuu nan danda'a jechuudha. Innis akkamittiin argadha? Y is equals to 1 over 3x minus 2 dha. 0 kanaa yoo barbaanne yookiin faakshinii kana kan undefined godhu hin jiru jechuudha. Iddoo x keenya lakkoofsi barbaade bakka bu'uu danda'a. Kanaaf domain of R inversiin koo maal ta'a jechuudha? The set of real number naa ta'a jechuudha. Reenjii isaa bakka gaafa buunu range of R inversii koo immoo gaafa hojjedhu maal ta'a kuni? Range of R inversiin koo immoo maal ta'a jechuudha? Lakkoofsa kana keessaa ba'u ta'a jechuudha. Lakkoofsa kana keessaa ba'u ta'a. Fakkeenyaaf faakshinii kana kan 0 gochuu danda'u lakkoofsa meeqa jennettanii yoon 3 over 2 bakka buuse 0 gochuu danda'u kunis 0 kan godhu bakka buusnee argachuudhaaf maal gochuun qabanii faakshinii kana akkamittiin akka 0 ta'u barbaaduun qaba jechuudha. Isas maal godha? 1 over 2 x minus 2 is equal to 0 jedhee barbaaduu danda'a. Kanaaf 1 over 3 dha kuni. Isheen kun 1 over 3 taatii 1 over 3 x is equals to positive 2 ta'a. Then x koo gama lammansaa yoon sadiin baay'isee maal ta'a kuni? X is equal to 6 ta'a jechuudha. Kanaaf iddoo x kanaa yoon 6 bakka buuse y is equal to 0 argadha jechuudha. Yoon negatiivii bakka buuse negatiiviin argadha gatii y kootii. Bakka itti negatiivii argadhu qaba jechuudha. Yoon pozitiivii bakka buuses bakka itti pozitiivii argadhu qaba jechuudha. Kanaaf innis the set of real number nuu ta'a jechuudha. Haala kanaan jettu lamman isaanii doomeenii isaas reenjii isaas the set of real number nuu ta'uu danda'a jechuudha. Itti fufnee example 6 gaafa barbaannu find the inverse of R is equals to x, 2 x is the member of x, y is the member of real number, y greater than or equal to x minus 3 and y less than or equal to x plus 5 jedhee haala kanaan nuuf kenna. Kan inni barbaadu nuun jedhee inversii isaati kan inni barbaadu nuun jedhee inversii kan argachuudhaaf immoo tooftaa lamma gubbaatti hojiin ilaallee fayyadamnee hojjenna jechuudha. Isheen kunis y dha kan isheen taatu y dha malee tuumti jechuudha. Isheen kun y dhasi. Kanaaf R inversii koo argachuudhaaf maaliin godhaa? R inversii is equals to maal gochuu danda'a? X y kana bakka wal jijjiiruu danda'a jechuudha. Y koomaa x jedhee haala kanaan ergan bakka wal jijjiiree booddee x koomaa y the member of real number jechuu danda'a jechuudha. Then asumatti koomaa kaa'ee gatii y tiif gatii x kanas wal jijjiiruu danda'a. Maaliin godhaa? X greater than or equal to
y minus 3 jedhee barreessuu ni danda'a. And jedhee maal gochuu ni danda'a? X maal gochuu ni danda'a? Ifamaa wajjin maal gochuu ni danda'a? And jedhee haala kanaan isa kana jechuudha. Iddoo y kootii x bakka buusuu ni danda'a. X less than or equal to y plus 5 kan jedhu kana argachuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan argachuu ni danda'a. Garuu itti fuftanii kana solvii gochuu dandeessu jechuudha. Haala kamiin itti fuftanii kana immoo maal gochuu dandeessu? Y koomaa x jettanii haala kanaan x koomaa y'n rileeshinii isaa akkasumatti nafa harri jettanii gatii x keessaniitiif gatii y keessanii bakka yookiin y keessan kophaatti hambisuu dandeessu jechuudha. Kanas x plus 3 greater than or equal to y and jettanii ammas 5 kana immoo gara kanatti dabarsitu. X minus 5 less than or equal to y ta'a jechuudha kun. Haala kanaan hojjechuu dandeessu. Amma iyyuu itti fuftanii maal gochuu dandeessu? Y koomaa x jettanii haala kanaan x koomaa y the member of real number then x plus 3 greater than y nuun jechaara. Kan akkamittiin barreessuu dandeenya? Y less than or equal to x plus 3 jennee barreessuu dandeenya jechuudha. And jennee amma immoo x minus 5 less than or equal to y nuun jechaara. Y greater than or equal to x minus 5 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya. Inni kuni rileeshinii keenya nuu ta'a jechuudha. Harri inversii keenya nuu ta'a haala kanaan barbaaduu dandeessu. Itti fufnee exercise 1.5 gaafa wajjin ilaallu maal jedha? Find the inverse and also the domain in the range of the inverse of each of the following relation jedhee. Jalqaba inversii barbaadna taasisnee doomeenii fi reenjii isaati kan nuti barbaadnu. Kanaaf R inversii keenya gaafa jennu maal ta'a? R inversiin kan isa kana 3,1 koomaa jennee 4,2 koomaa jennee 9,3 haala kanaan hojjenna jechuudha. Then doomeenii isaatii fi doomoof R inverse jedheetanii doomeenii isaa maal ta'a jechuudha. Kanaafi 3, 4, 9 ta'a jechuudha. Inni kan biraan reenjii isaatii range of R inversii gaafa barbaadu immoo maal ta'a jechuudha. Reenjiin isaa immoo termii lammaffaa irruu 1, 2 fi 3 naa ta'a jechuudha. Akka kanattiin barbaada. Itti fufee tokko tokkoon nu jira garuu asumatti haa hojjedhu asumatti hojjedhu isin tokko tokkoon booddee ofii keessanii hojjechuu dandeessu irratti jechuudha. Asumaan kan isinitti himuu barbaadu noottii kana warri barbaadanii akkasumas gaaffii kanaan kan wal qabatu kan barbaadanii telegiraam chaanaalii irratti wanta gallakkifnuu fi achirraa noottii akkasiitii fi gaaffilee kanaan wal qabatan achirraa argachuu dandeessu. Telegiraamiin keenya diskiripshinii jala jira achirraan liinkii isaatii sanaan seenuu dandeessu jechuudha. Liinkii achirra jiruun seenuu dandeessu. Itti fufnee R inversii keenya isa biirra jiru wajjin gaafa wajjin hojjennu isa biirra jiru immoo gaafa hojjennu maal ta'a? Inni biirra jiru immoo S'dha. S inversii ta'a jechuudha kuni. S inversii keenya gaafa barbaadnu maal ta'a inni kun immoo kanas x, y jedhee asitti y jedhee x, y jedhee ifama kan lamman bakka wal jijjiiruun qaba. Y, x jechuun qaba jechuudha kana. Haala kanaan ergan x, y the member of real number ergan jedhee booddee and jedheetanii and jedhee y is equals to 2x minus 4 kan jedhu kana maal jechuun danda'a? Maal jechuun danda'a? X is equals to 2y minus 4 jedhee barreessuu danda'a jechuudha. Kuni maal laataa jechuudha? X is equals to 2y minus 4 kun inversii kunaa ta'a. Itti fufee ammayyuu salphisuu danda'a jechuudha. Kana maal gochuu danda'a? X is equals to 4 kana gaafa akkas dabarsu maal ta'a kuni? Asii x minus pilaasii ta'a. 4 negatiiviidha wanta jiruuf 4 is equals to 2y ta'a. Zeen ammayyuu y koo qobaatti hambisuu danda'a over 2 godhee. Kanarraa kan hin argadhu maal ta'a jechuudha. Kana x kootiif kan hin argadhu maal ta'a jechuudha. X kootiif kan hin argadhu
x over 2 plus 2 jedhee is equals to y jedha jechuudha. Kanaaf asirraa gatii y kootii haala kanaan inversiisaa argachuu ni danda'a jechuudha. Kun inversiisaa naa ta'a. Then itti fufee kanan barbaadu doomeenii isaatii fi doomoof r'dha, r inversiidhaa fi reenjii isaatii jechuudha kan hin barbaadu. Kanas argachuudhaaf maalin godha? Amma fakkeenyaaf as keessatti reenjiin koo the set of real number naa ta'a jechuudha. Reenjiin koo kana the set of real number naa ta'a. Sababiin isaa gatii x koo gaafas bu'u lakkoofsa barbaade naa kennuu danda'a. Negatiivis positiivis zeeroos naa kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf doomeeniin koos the set of real number naa ta'a. Reenjiin koos immoo the set of real number naa ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjettu kun tokko tokkoon isiniif hojjechuun haala kanaan kaa'ee ture haala kanaan hojjettu jechuudha. Itti fufnee graph of inverse of relation gaafa wajjin ilaallu activity 1.4 irraa kaanii consider the order pair of 1,2 minus 3,1 minus 2,4 and 2, minus 3 hin jedhe. Maal nuun jedhe tokkoffaa irratti plot the given point on the coordinate plane. Giraafii isaa kaasinu hin jedhe. Kanaaf giraafii isaa gaafa kaafnu haala kanaan kaafna jechuudha. X wanii gaafa ta'u waan keenya immoo meeqa ta'a? 2 nuu ta'a. Iddootti kana jechuudha. Pointittiin asitti wal tuqte kun asiituudha. Inni immoo asii immoo waniidha. Inni kan biraan x irraa negatiiv 3 y irraa immoo poozitiiv 1. Poozitiiv 1 asii negatiiv 3 immoo iddootti kana jechuudha. Kanaaf pointittiin naannoo kana taati jechuudha. Ifama naannoo kana taati jechuudha. Itti fufee negatiiv 2 negatiiv 4 x irraa negatiiv 2 y irraa immoo negatiiv 4 iddootti kana jechuudha. Pointii kanarratti wal tuqxe. Kana booddee negatiiv 2 negatiiv 3 negatiiv 2 negatiiv 3 ifama poozitiiv 2 negatiiv 3 x irraa poozitiiv 2 iddoon kun 2dha. Asii immoo negatiiv 3 naannoo kana jechuudha kan isin wal tuqxe. Kanaaf egaa filootii godhee filootii goone irra jechuudha. Tuqaa keenya irraa lammaffaa irratti find the image of each of the order pairs given with reflection of the coordinate plane on the line y is equal to x. Y is equal to x jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf teebilii inni kaafnee haala kanaan yeroo x fi y qabdu jedhaa jennu amma yeroo x keessan 0 ta'u y keessanis 0 ta'a. Yeroo x keessan 2 ta'u y keessanis 2 ta'a. Yeroo x keessan 4 ta'u y keessanis 4 ta'a. Haala kanaan 5 gaafa ta'u 5 ta'a. 6 gaafa ta'u 6 ta'a. 7 gaafa ta'u 7 ta'a. 9 gaafa ta'u 9 ta'a. Haala kanaan dabalaa deema jechuudha. Kanaaf laayinii akkasiitiif yookiin y is equal to x dhaa fi giraafiin isaa immoo giraafii akkamii ta'a? Giraafii akkasii ta'a jechuudha. Giraafii akkasiiti kan inni ta'u jechuudha. Giraafii kana kan inni ta'u giraafii kanadha kan inni ta'u. Kanaaf giraafii akkasii qabna jechuudha. Giraafii kana egaa amma fakkeenyaaf laayinii kana qabna. Laayiniin kun rifleekshinii isaati. Rifleekshinii gaafa jennu amma fakkeenyaaf isin mastaarii keessatti gaafa of ilaaltanii maal agartu? Fakkii keessan isa bakkee jirtanii fi isas jirtan agartu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Rifleekshinii jechuun fakkaattii wanta tokko kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf egaa maal jedhanii? Immeejii isaa kaa'ii. Immeejii fakkeenyaaf isin gaafa mastaarii keessatti of ilaaltanii immeejiin keessan as keessatti deebi'ee mul'ata. Inni rifleekshinii jedhama jechuudha. Kanaaf hamma iddootti kana poointiin kun meeqadha? Negatiiv 1dha iddoon kun. Iddoon kun negatiiv 1dha. Iddoon kun immoo negatiiv 4dha jechuudha. Ifama negatiiv 2dha iddoon kun. Iddoon kun negatiiv 2dha negatiiv 4dha. Kanaaf immeejii isaa kaa'idha. Immeejii isaa barbaadidha kan inni jedhu. Kanaaf immeejii isaa barbaaduudhaaf maal goona nuti? Bakka kana lamaan wal jijjiirra jechuudha. Sila negatiiv 2,4 ture negatiiv 4, negatiiv 2 goona jechuudha. Kanaaf x keenyarraa negatiiv 4 goona y keenyarraa immoo negatiiv 2 goona jechuudha. Negatiiv 2 asii negatiiv 4 immoo iddootti kana taati. Kanaaf poointittiin asirraa naannoo kanatti argamti jechuudha. Itti fufnee 1,2dha kan inni nuun jedhu. Numma maal goona? 2,1 barbaadna jechuudha asii. 1,2 iddootti kanadha. 2,1 immoo x irraa 2 y irraa immoo 1 naannoo kana ta'a jechuudha. Fiila fiitii walii jiru jechuudha. Akkuma argitan kuniif kuni fiila fiitii waliiti kan isaan jiran. Inni kan biraanii maayinasirii 1dha. Kan nuti hojjennuuf immoo maalidha jechuudha? 1,2
negatiiv 3 hojjenna jechuudha. X keenyarraa positiiv 1 goona. Y keenyarraa immoo negatiiv 3 naannoo kana jechuudha. Iddootti kanatti argamti. Iddootti kanatti argamti. Inni immoo iddoo kana jira jechuudha. Sila iddootti kana jira. Sila iddoo kana jira. Amma immoo iddootti kanatti imeejii isaati jechuudha. Kun immoo riflekshinii akka mastaayikiitti ilaaltu jechuudha siin kun. Inni kun riflekshin laayinii keenya. Riflekshin laayinii keenya jechuudha. Gaafa mastaayitii ilaallattanii yookiin of ilaallee gaafa ilaaltan jechuudha. Laayinii kana akka waan of ilaalleetti ilaaltu jechuudha. Fakkicha immoo inni kun imeejii keessanii, inni kun immoo riilii keessan isa lafa jiru gaafa isinitti mul'isu jechuudha. Inni kan biraanii kan hojjenneera, inni kan biraan kanadha. Isa kana immoo akkamittiin hojjenna? Negatiiv 3,2 hojjenna jechuudha. X irraa negatiiv 3, X'n keenya negatiiv 3 iddootti kanadha. Y irraa immoo pozitiiv 2 naannoo kana jechuudha. Sila naannoo kana turte amma immoo naannoo kana taati jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan inni hojjetamu baay'ee salphaadha jechuudha. Amma isa kanaaf egaa itti fufneeti jechuudha. Graph of inverse relation kan nuti wajjin ilaalu. In the coordinate system, order pairs A, B and B, A are the image of each with respect to the reflection of the coordinate plane on the line y is equal to x. Maalum jedhee order pairii A, B qabna inni ta'e inversiin isaa immoo B, A ta'a. Warreen kun walii isaaniitii fi immeejii ofichaa zirii ta'uu jechuudha. Fakkii walii agarsiisu jechuudha lamman isaanii. Amma fakkeenyaa fi asirraa akkuma argaa jirtanii laayiniin kun y is equal to x dha. Inni kun poointiin kun A, B dha. Immeejiin isaa immoo asitti dhufee mul'ata. Inni immoo B, A ta'a jechuudha. Akkuma argaa jirtan innis ta'uu immoo dhufee immoo asitti riflekshinii isaa immeejii walii asitti uumame asitti dhufee immeejii isaa uuma jechuudha. Graph of inversiin keenya haala kanaan kaasuu dandeessu jechuudha. Example 18 maal jedha? Given R is equal to 0,0, 1,2, 2,4, 3,6 dha kuni. Isiin kun 6 dha jechuudha. Akkasiin qabatan. Plot the graph of R and R inverse on the same coordinate plane jedhe. Amma coordinate plane tokko irratti R'dhaaf R inversii kaasidha. Kanaaf akkas goona jechuudha. Kanaaf isiin kuni asiin 0,0 iddootti kanadha. 1,2 jechuun x irraa 1 dha. Y irraa immoo 2 iddoo kan 2 dha. Asiin 1 itti fufnee 2, iddoon kun 2 dha. Asirraa immoo 4 iddootti kana jechuudha. Inni kan biraan 3,6 dha. X irraa 3 dha. Y irraa immoo 6 naannoo kana ta'a jechuudha kuni. Kanaaf haala kanaan jira. Kana booddee maal kaasuun qabasti? Laayinii kana kaasuun qaba. Laayiniin kun y is equal to x kan jirtudha jechuudha. Y is equal to x kana irratti amma fakkeenyaaf egaa 1,2 iddootti kamidha? 1,2 naannoo kana taati jechuudha. Itti fufee 2,4 naannoo kana taati jechuudha. Itti fufee 3,6 naannoo kana taati jechuudha. Amma naannoo kanaaf naannoo kana qabna jechuudha. Pointoota kana qabna. Pointoota kana erga qabaannee booddee kan nuti barbaannu R inversii keenya immooti kan nuti barbaannu. 0,0 iddootti kana jira. Pointii kanarra ta'a jechuudha rileeshiniin isaanii. Inni kan biraan 1,2 isa jedhu kana 2,1 goone jechuudha. X irraa 2, Y irraa immoo 1 naannoo kana jechuudha. Kan isin itti iddootti kana. Amma sila iddoo kana ture amma iddootti kanatti uumame jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan. Inni kan biraan 2,4 ture 4,2 goone hojjenna jechuudha. Inni kun akkamii? Amma kanatu 4,2 dha. X irraa 4 iddootti kana Y irraa immoo 2 naannoo kana jechuudha. Kanaaf imeejitti naannoo kamitti uumamti? Naannoo kanatti uumamti. Isa kanaa wajjin jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan fuullee waliiti jechuudha kan isaan jiran. Itti fufnee 3,6 ture amma immoo 6,3 ta'a jechuudha. X keenyarraa 6 naannoo kana yommuu ta'u Y keenyarraa immoo 3 immoo naannoo kana taati jechuudha. Kanaaf bakki isaan itti wal tuqan naannoo kana jechuudha. Kanaaf imeejii isa kanaa ta'a jechuudha inni kun immoo. Haala kanaan jechuudha kan isin hojjettanii. Haala kanaan jechuudha kan isin hojjettan. Baay'ee salphaadha. Haala kanaan hojjettu.
Example 9 immoo maal jedha? Draw the graph of inverse of the relation R is equals to x comma the order of x comma y. X comma y is the member of real number and y is equals to 3x plus 6 hin jedhee. Inverse relationii kanaatiif giraafii kaasidha. Draw the graafiidha. Dursinee R inversii keenya barbaadanna nuti. R inversiin keenya maal ta'a? Y is equals to 3x plus 6 dha. Kana akkamittiin barbaaduu dandeenya? Akkaataa inni nuu kennetti barbaaduu dandeenya jechuudha. Akkas goone y comma x jennee haala kanaan x comma y the member of real number jennee and jennee x is equals to 3y plus 6 jennee jechuudha. Ammas kana caalaa salphisuu dandeenya jechuudha. Maal goona kana and jennee asumatti x minus 6 is equals to 3y jechuu dandeenya. Asumatti salphinee and jennee ammas itti fufnee x over 3 minus 2 is equals to y jennee isa dhumaasaa haala kanaan salphisuu dandeenya jechuudha. Inni kun faakshinii isa dhumaa ta'a jechuudha. Y keenya haala kanaan argachuu dandeenya. Erga haala kanaan argannee booddee maal gochuu dandeenya? Haala kanaan erga argannee booddee giraafii isaa kaasuu dandeenya jechuudha. Giraafii isaa gaafa kaafnu kanaafi kitaaba keessan irra jira. Giraaficha achumarraa ilaaltu jechuudha. Barnoota keenya asuma irratti kan dhaabnu ta'a. Paartii itti aanu viidiyoo egzaampilii 10 irraa kaanee kan itti fufnee hojiin ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoo kanaan asirraa kaanee kan itti fufnee hojiin ilaallu ta'a. Waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin namoonni deebinutti nagaan tura. Chaanal keenyaaf ammas irra deebi'ee yoo haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan bukkee dhaabadhaa isiniin jenna. Thank you.